Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune hordoftoota kabajamtoota sanyii mootii jirtanii nagaa keessanii alhamdulillah galata rabbi. Hara jechuudha viidiyoodha illee isiniin dhufne dhiifaman isiniin jedha hordoftoota kiyya. Meewu xiqqooshii jechuudha. Xiqqooshii wayin dubbadda jedhee tanan dhufe wallahi jechuudha wanti gizee amma kana wanta nama aarsu malee umaan argani. Rabbi alaafisuun isiniin jedha hordoftoota kiyya. Uummanni baay'een jechuudha beekaa fi sultaan irraa haasa'anii irra caalan jechuudha. Beekaa fi sultaanii akkanatti jechuudha maali maqaan isaa alaabaa adda Oromoo moo maali guggubee jedhan jechuudha. Wallahi jechuudha baay'ee nama dhibba. Saatiyyu baay'ee nama dhiba anna garramaa wanti giziyummaa kana baay'ee matoko nagarramaa jechuudha. Ani kanin jedhu jechuudha namni maalumaaf wal arrabsaan jira baran dammoo jechuudha nama nabi rabbi arrabsu san jechuudha sababa nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam arrabsaniif jechuudha alaabaan illee maalillee jedhan jechuudha ummanni irsa barsi wal fixuutti jira jechuudha. Kuni jechuudha ta'uu hin qabu tokko faarratti jechuudha namicha san jechuudha qabamuu qaba fakkeenyaaf jechuudha liji Yaareed moo liji Yaareed maali ka jedhan namicha mataa goduru san jechuudha warroota ortodoksii jechuudha arabsi dhiifamaayyuu gaafate irran tarreefi jechuudha mana hidhaatitti darbatame jechuudha. Kuni mooyyuu akka barbaadetti haasa'ee jechuudha waan barbaade dubbatee nagahan bahee gala jechuun kuni jechuudha warra biyya keessa jirutu dadhabina qaban jedhaan akka kiyyatti maaliif seeranillee gaafatu danda'ani seerri yoo kabachiisu dide ummanni gaafatu danda'a jechuudha ummanni maaliif akkana jedhe jechuudha gaafatu danda'a emrijallee irratti fudhatu danda'ani jechuudha. Maaliif namni tokkichi nama kanaaf gahaadha jechuudha. Mash namni kun hundi wal fixu ummanni waliin nyaatee waliin dhugu wal fixu osoo hin ta'in namichuma badii qabu san namni tokkichi nama saniif gahaadha jechuudha. Namni tokkichi maal gochuu ummanni wal fixa sababa nama tokkootiif jechuudha. Fakkeenyaaf aniintu ni har'a jechuudha ka'ee yoon waa balleesse jechuudha sababii kiyyaa fi uummanni amantaa islaamaa hunda arrafamuu qabu tuqamuullee hin qabu jechuudha. Maaliif anuma kanatu iyyuu gaafatamuu qaba jechuudha. Anuma kanatu jechuudha waagaa kiyya argachuu qaba jechuudha. Kanaafuyyuu namichuma tana jechuudha ani kan nagarramu osoo jechuudha bar warra amantii namaa arrabsu kana jechuudha gizee tokko yookiin jechuudha baqa waa'ee amantiiti wal qabatee warra waa'ee amantiiti wal qabatee wal arrabsu yookiin nama arrabsu kana jechuudha tokko isaa osoo keessaa qabanii jechuudha waagaa isaa itti kennan jechuudha akka addunyaa tanarratti lubbuun isaa hin jiraanne jechuudha reeffa isaa fannisaniin jechuudha namni lamuu deebi'ee wal hin tuqu amantii waliitillee hin tuqu wal kabajaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma jechuudha seerri biyya harabaa jechuudha namni nama ajjeese hin du'aa jechuudha du'aatitti faradamaa jechuudha akkasuma jechuudha Itoophiyaa keessatti illee jechuudha nama amrujaa jechuudha guddaa gana ga'u kana fudhatu nama balleessuuf deemu nama walitti naquudhaaf deemu nama amantii wal nyaachisuuf deemtu jechuudha sareedhaan tana keessaa qabanii fannisaniini lammata namni biraa ol ka'ee hin dubbatu jechuudha. Lammata namni biraa waan akkanaa kana baqa waan badii ta'e tokko hin dalagu jechuudha. Itoophiyaan teenyatuun suruma quuftee jechuudha keessa dabarfatte yoo barbaadde asiidii namarratti naqxi jechuudha. Asiidii namarratti naqamaniit mana hidhaa seentee achi keessatti biddeena qallabaa jechuudha mootummaan asiidii nafa namaatirratti naqanii nafa namaa guggubanii jechuudha. Nafa jechuudha rabbiin bareessee uume kana guggubanii jechuudha hindee mindinno biyya keenya keessa mootummaa taatu hin qabnu mootummaan hin jiru osoo jiraate osoo mootummaan qabaanni jechuudha uummanni akkanatti waliif fixu uummanni waan hin taanillee walirratti hojjetu jechuudha. Maaliif biyyi teenya tuni seeran godhanne biyyi teenya ngidii nuti jechuudha ka dubbanneef nuti seera itti gochuu hin dandeenyu waan humna keenya walitti waan ta'eef namni nu dhagahu hin jiru nuti garuu jechuudha nama jechuudha waa'ee amantiiti wal qabsiisee waa'ee emrijaa guddaa kana jechuudha guddaa kana lubbuu namaatirratti yookiin amantii nama tokkooti miti amantii aalama biliyoonni meeqataa kataattalu jechuudha kanarratti jechuudha waan hin taane dubbatu
laphee namaatillee cabsu jechuudha nama akkanaa kana qabamanii jechuudha. Karaa seeraatiin yoo taate seeraan karaa seeraatiin ta'uu baate taanan jechuudha. Namni tokkichi nama saniif gahaadha jechuudha. Namni wal fixuulleen barbaachisaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu hanga jechuudha viidiyoo waraabdan tokkitti deemtanii maal gootan kana namicha tokkicha saniisiin galaa qotuu fi dadhabdanii galaa qotuu fi dadhabdanii jiree baran. Namicha tokkicha san jechuudha biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessa namni gizee ammaa kana keessatti bara nama ajjeese jechuudha. Waggaa meeqadha? Waggaa 15 16 akkasitti itti faradamaa jechuudha. Waggaa 7 waggaa 8 akkasii hidhamanii bahanii jechuudha. Sanuu halkanii guyyaa lakkaawwameefi jechuudha. Biddeena gixxim godhee nyaatee zanaa jedhee taa'ee jechuudha. Achi keessatti waan barbaade baratee jechuudha. Mooyaa daantelii maalii dhahuu injiraa mitiire jechuudha. Hanaaxinnatiin waan isaan baran hin jiru jechuudha achi keessatti. Mana hidhaa osoo hin ta'in jechuudha. Itoophiyaa keessatti mana hidhaa osoo hin ta'in bootaa jechuudha itti waa baratanii jechuudha. Ogummaa harkaa itti baratanidha jechuudha. Uummanni kana argate zanaa jedhee rafeet ogummaa ofii itti barateet lax jedhee jechuudha. Gaafa waggaa ofii fixate gala. Eenyu sodaatanii sila maal sodaatanii sila badii dhiisamme. Maal sodaatanii lubbuu namaa baasuu jechuun waan xiqqishoo isinitti fakkaate lubbuu namaatu qaaliidha jechuudha. Nama saniif warra saniif jechuudha. Fakkeenyaaf ani lubbuun tiyya jechuudha maatii kiyyaaf qaaliidha jechuudha. Haadha fi abbaa kiyyaaf qaaliidha jechuudha. Hindee namni tokko lafaa ka'ee lubbuu namaa akkasumatti gadi bahee jechuudha. Lubbuu namaa balleessee mana hidhaa galee xiqqoo tureetuma achii bahu kuni wallaahi jechuudha seeraa miti jechuudha. Seerri yoo kabajuu dadhabee seerri baqa seerarra hin jiraanne taate jechuudha. Ofiin emirjaa irratti fudhachuudha jechuudha. Sijjammar iraasoo osoo wa'uu goote hagamuu hin hidhamtu waan taateef ofii emirjaa irratti fudhachuudha jechuudha. Kanaafiyyuu wallahi baay'ee nama aarsaa baay'ee tokko jechuudha. Uummata qeshtii waan akkanaa kana jechuudha walii eeggadha. Wal kabajanii wajjin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wal kabajaa hagamuu addunyaa tanarra hin jiraatani. Hanga addunyaa tanarra jirtanitti mee waliin buluu yaala, mee wal kabajuu yaala. Sareedhaan tana immoo jechuudha kan walii gaddeemtee amantii namaa amantii kanaaf kana walitti buustu tana buchullaadhaan tana jechuudha. Amantii fedhe keessa yoo haa ta'u nama badii qaba jedhaati jechuudha. Walgahaati irratti murteessati jechuudha. Namni suni waan tokko ta'uu qabaa jechuudha. Waan tokko waagaa isaa qammasuu qabaa jechuudha. Akkanumatti dhiifamuu hin qabu jechuudha. Akkanumatti dhiifamuu inumaayyuu hin qabu wallahi jechuudha. Maaliif hindee baay'ee ulfaata. Maali sila maalumaan jedhaa baran wallahi jechuudha. Maaliif biyya teenya tana malee biyyi kabajaa hin qabne hin jiru. Biyya teenya tana malee jechuudha biyyi namni tokko jechuudha hanga jechuudha sareedhaaf kibiriitti kennan ilmi namaa tokko jechuudha kibirii hin qabu jechuudha. Maaliif kana ta'uu qabe? Maaliif kana ta'uu qaba? Hindee maaliif mirgi namaa jechuudha eegamuu qabaa jechuudha. Namni kamuu amantii yoo taate abbaan fedhe waan fedhetti buluu mirga qabaa jechuudha. Yoo barbaade dhagaa tolfatee dhagaan kun waaqa. Yoo barbaade akka warra Hindiyaa maali ka jedha sa'allee saanni kun waaqa kee jechuu ni danda'a jechuudha. Ati ittimi malee wanti nama galchuu hin jiru jechuudha. Wanti amantii nama arrabsiisu nabiyyi rabbiitillee jechuudha arrabsiisu tokko hin jiru jechuudha. Innaa kanaafuu wal kabajuun baay'ee bareedaadhaan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wal kabajaayii jaalallii fi tokkummaan jechuudha isin jidduutti haa argamu isiniin jedha. Waan badiitirraa sirriitti of eeggadha.